Misooma indaastirii milkeessuu fi jalqaba maalummaa indaastirii hubachuun barbaachisaa ta'uu kan dubbata ministeera indaastiriitti gorsaan deetaa ministeera Itoophiyaatti garuu hiikti kennamaafii ture dogoggora ta'uu himan. Indaastirii jechuun maal jechuudha yoo ta'e gamoo jechuu miti. Gamoo ijaaranii nama achi keessatti galchanii oomishaa jira jechuu miti. Indaastiriin siistema gamoo sana keessatti yookiin immoo maashinoota gamoo sana keessatti tooraan laayawutii isaanii eeganii dhaabbatanii oomishaa fi oomishtummaa isaanii dabaluudhaaf haala qixa sirrii ta'een hiriiranii yeroo dhaaban siistemni suni responsive gaafa ta'edha. Indaastirii manufacturing indaastirii jechuu dandeenya jechuudha. Input process outputiin jiraachuu danda'a. Processiin sun immoo teknooloojiin hoogganamuu qaba. Haala oomisha addunyaan nurraa barbaaddu sana oomishuu nu dandeessisuun dabaalamuu qaba jechuudha. Dameewwan dinagdee keessaa dameen indaastirii ijaaruu fi faajii bal'aa kan barbaadu akkasumas guddina dinagdee fi bu'aa olaanaa kan qabudha kan jedhan obbo Dhugaasaan Itoophiyaatti misoomni indaastirii seenaa dheeraa kan qabu ta'ullee bu'aan irraa argamaa ture garuu gadaanaa ta'uu himan. Guddina dinagdee keessatti guddinni indaastirii guddinoota birootaaf fakkeenyaaf seektaroota biraa wajjin waliin gaafa madaallu haarsaa guddaa nama kaffalchiisa. Maaliif tokko teknooloojii guddaa barbaada. Humna nama barate barbaada. Maallaqa guddaa barbaada. Saayinsii ammayyaa barbaada jechuudha. Fi dabalataan immoo siistema geejibaa fi loojistikii saffisaa barbaada jechuudha. Kana wajjin wal qabatee haalli guddina indaastirii achi as dhufu biyya keenya keessatti gaafa ilaallu amma barbaadamee bu'aa argamsiisuu hin dandeenye jechuudha. Erga jijjiirama as haala indaastirii addunyaa keessa jiru xiinxaluu misooma indaastirii Itoophiyaa dorgomaa taasisuu fi jijjiiramni yaadamaa hojiirra ooluu kan yaadachiisan obbo Dhugaasaan akkasumas akka mootora dinagdeetti ilaaluun mootummaan imaammataa fi tarsiimoo jiru fooyyessuun teekinooloojiinis hojimaata isaa deeggaruun bu'aan olaanaa argameera jedhan. Erga jijjiiramni dhufee kana indaastirii irratti xiyyeeffatame jechuudha. Oomishaaf oomishtummaa indaastirii geeddaruun nurra jiraata. Baay'inni piroodakshinii keenya baay'inaanis qulqullinaanis dabaluu qaba jedhamee socho'amaa waan tureef rakkoo indaastirii wajjin wal qabatu hiikuudhaaf akka mootummaatti xiyyeeffannoon itti kenname piroodakshinii isaanii dabaleera, piroodaaktivitiin isaanii dabaleera. Digitaalaayizeeshiniin illee amma isaaniin deeggaraa jira. Yeroon ammaa kun indaastirii yeroo itti ceesisu fudhachuu danda'a jechuudha. Oomishaaf oomishtummaa indaastirii dabaluu fi sochii Itoophiyaan oomishtuunis xiyyeeffannoo mootummaan damee kanaaf kenneen hudhaaleen indaastirii hiikamanii indaastiriiwwan Itoophiyaa daandii guddinaa qabataniiru jedhan obbo Dhugaasaan. Itoophiyaa taamirtiin kilaasteroonni jiru, teeknikaal gareen teeknikaa jira, siinii komiteen jira. Akka muummicha ministeeraatti immoo naashinaal indaastireal kaawunsil jedhamee immoo kan hundaa'ee jira. Qobaatti maaliif? Seektaroota shanan filaman keessaa akka mootummaatti xiyyeeffannoon kenname keessaa indaastiriin bakka olaanaa waan qabuuf seektaroota arfanii fi baay'ee yoo indaastiriin socho'e seektaroonni arfan isa wajjin jiran kan socho'uu danda'an. Kun amma hubannoo cimaadha baay'ee. Indaastiriin kan socho'uu danda'u kan yoo socho'e qofa kan qonni socho'uu danda'u, albuun socho'uu danda'u, turizimiin socho'uu danda'u, ICT'n immoo indaastirii kan deeggaruu danda'u. Kanaaf hundumayyuu iddoo tokkotti qabatee amala iddoo tokkotti qabatee diinagdee biyya keenyaa ceesisuu danda'u qaba manufacturing indaastirii jechuudha. Kun immoo yeroo yerootti hubatamaa deemee hoggansa olaanaatiin xiyyeeffannoon kennamu isaa baay'ee waan nama gammachiisudha. Kaawunsiliin indaastirii akka biyya keenyaatti hogganamaa jiru torbaan lamaan game changing indaastirii adda baasee game changing indaastirii jennee gaafa adda baasnu indaastirii tokko rakkoo isaa hiikne indaastiroota baay'eetiif akkaataatiif rakkoon hiikamaa jenneetu waan fudhannu jechuudha. Damee indaastiriin Itoophiyaa muuxannoo dheeraa qabaattus bu'aan irraa argataa turte garuu amma barbaadamu miti kan jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan darbe fooyyessuun teekinooloojii amma addunyaa itti fayyadamaa jirtutti gargaaramuun waan bor dhufu ammoo haalaan xiinxallee indaastirii Itoophiyaa dorgomaa taasisuuf ni hojjenna jedhanii turan. ከለውጡ በኋላ የነበረው ነገር መጀመሪያ እነዚያ ነገሮች በቅጡ መረዳት ምን ሞከሩ ምን ተሳካላቸው jijjiiramaa booda waan ture jalqaba maal yaalan maaltu milkaa'eef maaltu hin milkoofneef kan jedhu adda baasuu tureem. Rakkoon guddaan isaan mudate maaltu ture kan jedhu adda baasuutu tureem. Itoophiyaatti rakkoon guddaan itti fufiinsi dhibuudha. Ijaarsa sirna mootummaa keessatti cabiinsi guddaan itti fufiinsi dhibuudha. Kanaafuu ida'amuu qaba kan kaleessa yoo ta'e yoo waan fayyadu qaba. Kanaafuu jijjiirama yaadamaa taasifne waan addunyaan keessa jirtu kan dorgomuu akka ta'uu fi akkasumas haala bor ta'u ammoo haala irratti hundoofne hojjennam.